Ayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota FB Discoollee hedduu akkasumas FB kiyyaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala isiniin jecha hundumtuu keessanuu bakka jirtanirraa mata duree ilaalaa sagalee ilmaan obboleeyyan teennaa ilmaan Oromoo Su'uud Arabiyaa dararamaaranii haa taanuu jechaan dhufe yaada marii ijoo dhimma Su'uud Arabiyaatti fi mootummaa ammaa cadhiseenna qabatee dhufe kanaafiyyuu walii daddabarsaa isiniin jedha. walii daddabarsaa mee mata duree ilaalaatii walii daddabarsaa obboleeyyan kiyya bakka jirtanii sagalee obboleeyyan teennaa haa taanu jechuudhaaf dhufe walii daddabarsaa guruupii qabdan irratti bakka jirtanitti hundumtuu keessanuu walii daddabarsaa mee sheer gataatii sagalee walii haa taanu embaasii Itoophiyaatii fi hayyoota akkasumas hooggantoota mootummaa biraan akkanaa ga'u isin hundumtuu bakka jirtanii na daddabarsaatii Oromoon dhimma kanarratti kanaafiyyuu walii daddabarsaa dhimma ijoollee teennaa Su'uud Arabiyaatti dararamaa jiranii mana hidhaa keessatti anaa jiraatu bakka jiraattan obboleeyyan keennaa ka idila addunyaa irratti argamtan waliif sagalee haa taanu waliif haa birmannu isinis dammoo wal bira haa dhaabannu wal haa dhageennu wal haa dhageessisnuudha argaa dhageetti hundumtuu kennaa ilmaan Oromoo dhimma ijoollee teennaa biyya Su'uud Arabiyaa dararamaaranii waan ta'eef hundumtuu keessanuu bakka jirtanii guruupii qabdan irratti saayibban keessan bira akka ga'u sheer naa gataa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anis kara yaada kiyyaa deebi'aa jira amma argaa dhageettiin tun tan hundumtuu kennaa quba harkaa qabnu ilmi namaa tokko jiruuf jireenya isaa keessatti haalli biyya kennaa waggoota dheeraadhaaf waan mijjaa'uudhaaf ilmaan Oromootii fi lammiileen Itoophiyaa hedduutumaan laakkaaman qarqara yookaan dammoo galaana Hindii qaxxaamuruudhaan Yemen ce'anii Yemen irraan Su'uud Arabiyaatti haala jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf kun siyaasaa biyyattiitii fi akkasumas ilmi namaa waan godhuu qabu hundaa gochuudhaaf jecha kara Su'uud Arabiyaa ni imalaa ture. Waggaata 20f laakkaaman caalaa ilmaan Oromoo Su'uud Arabiyaa keessatti haala jiruuf jireenya adda addaa ni dabarsan. Kanarratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa kana sababa koronaadhaan sababeeffachuudhaan akkasumas mootummaan biyya bulchu mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru yeroo kanatti siyaasaa isaatti fayyadamuuf jecha ilmaan Oromoo biyya haraa yookaan Su'uud Arabiyaa irraa akka kara biyya isaatti hin galle gochuudhaan mootummaan Su'uud Arabiyaallee ilmaan Oromoo tana kara biyya isaanii akka galaniif ilmaan Itoophiyaa kana kara biyya isaanii akka galaniif mootummaa Itoophiyaatiif xalayaa balleessus xalayaa kana irraa fudhachuu dhabuudhaan ilmaan Oromoo kumaatamaan laakkaaman yeroo ammaa kana sababa mootummaa abbaa irree mootummaa duraanii Abiy Ahmadiin ilmaan Oromootii fi ilmaan Itoophiyaa hedduuminaan laakkaaman sabaaf sablammoota hedduu keessa laakkaaman yeroo ammaa kana Su'uud Arabiyaa keessa dararamaa jiran. Dhimma kenna godhannee hundumtuu kenna gartanii dhimma biraatti ce'uuf barbaannee sun ta'in isaanis lammii Itoophiyaati lammii Oromooti isaanis Oromoodha. Keessattuu ilmaan teenna achi keessa jirtu ilmaan Oromootu baay'ata. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo kun akkamitti galfachuu dandeenya karaqee isaanii ka jedhu nuti hundumtuu bakka jirru irraa dhaamsa kenna kana walii daddabarsinee bakka jirru walii haa geennu siniin jechuu barbaada. Kanaaf yaada kanarratti hundaa'uudhaan dacheen Su'uud Arabiyaa tun keessatti ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaa Jiizaan Shumeesii akkasumas Jidda Makka hin jiruuti ka Makkaa kara Jiddaa fe'amaa Shumeesii fe'amaa Riyaadii fi kamis mishiti keessatti ilmaan Oromoo hedduutuma kumaatamaan laakkaaman dhiira bira dabaree shamarreen hamma qullaa isaanii taa'u
kanaan dura dhiira bichaa argaa turre Saudi Arabiyaa keessatti ijaaba malee ilmi namaa hin mul'atu gartanii yeroo ammaa kanatti obboleeyyan keenna dubartii teenna haadha teenna jaartii teenna dubartii meeqa kam dhiira caalaa dararamaa jiranii jechuudha nuti ilmaan Oromoo ilmaan teenna tana akkamiin mootummaa Suudiitii fi mootummaa addunyaatti sagalee taanee dhageessisuu qabna mootummaa Itoophiyaan haadha gayuu fi miti amma kaseeni ani isinitti hima nuti yoo waltaaneetiin mootummaa Saudi Arabiyaa kana iyyinee mootummaan Saudi Arabiyaa kun dhimma ijoollee teennaa tana yoo mootummaan Saudi Arabiyaa kun dhimma ijoollee teennaa tana fala itti godhe takka akka hiiku takka bakki gaarii akka qubachiisu takka mootummaan addunyaa godhee fala akka itti nu godhu malee mootummaan Itoophiyaa mootummaa angoo irra humnaan jiru waan ta'eef dhimma isaanii akka nu dhagaan hin barbaannu gartanii irra caalaa hundi humti keennayyuu ilmaan keennaaf dubbachuu qabnu obboleeyyan keenya jiraachi keessa obboleettii teenya jiraachi keessa obboleeyyan teenya jiruu mana hidhaa Saudi Arabiyaa kanaan dura nutu beeka ni beeka itti dhamee argeen jiraan obboleessi keessan mana hidhaa Saudi Arabiyaa kana baay'ee tokko dansaa ture kanaan dura maaf yoo hadda nama 1,000 qaban yoo hadda nama 600 qaban kara biyyaa ergan jala ruuza gaarii si nyaachisan siree gaarii irra ciista obboleessa kiyya hadda garuu mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa fudhachuu didduu irraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa fudhachuu didduu irraa kan ka'e guyyaa irraa wanta namoota waraqaa hin qabne qabu mootummaan kun walirratti kuufatee ka Yemen irraa kara Saudi Arabiyaa seenu guyyaa irraa wali kuusuudhaan manni hidhaa itti guutameera mootummaan Saudi Arabiyaa ilma namaa dararuu fedheetii miti isinitti himaa kanaafiyyuu mootummaa Saudi Arabiyaa kanatti illee warroonni biyya alaa jirru keessattuu warroonni miidiyaa gurguddaa fayyadamnu gabbaanee mootummaan Saudi Arabiyaa dhimma ilmaan namaa kana ilma namaa dararuu kana keessaa kara tokkotti fala barbaadee mootummaa addunyaatti illee dabarsee akka ilmaan teenna yookaan obboleeyyan teenna kennu gochuu qabna nuti kun mootummaan biyya Itoophiyaa bulchu mootummaa ajuuzaa mootummaa sirna nafxanyaa malee sirna ilma namaa cunqursuu malee bar dhimma ummata Oromoo irratti dhimma hidhamtoota ummata Saudi Arabiyaa keessa jirtutti Mallasiin illee argineerra Hayilamaariyaamiin illee arginee jirra haa ta'uutii baqatummaa kana keessatti ilmaan Itoophiyaa biyya ambaatti hidhaman galche jedhaa bahee footoo nama 700 wajjin nama ka'aa bahee hadda namni 1000 lakkaa'u mana hidhaa keessatti dhiiga booyaa jira mana hidhaa keessatti dararamu mannaa jedhee ilmi dhiiraa uffannisaa jira kana hundi kennaa osoo arginu dhaamsa kiyya kanaa obboleeyyan kiyya idil addunyaa biraan akka naageettan barbaada kana isiniin jechuu barbaada gaaf dura Suudaan irraa dhufee Masrii kana biyya Masrii irraa ilmaan Itoophiyaa hidhaman nama 91 galche nama 61 galche jedhaa intarneetiidhaa fi feesbuuka accanaannaqaa ture Suudaan dhaqee hidhamtoota Itoophiyaa natsaan baasee galchee jedhaa ture nama 90 fi nama 200 wajjin footoo ka'aatiin jechuudha kana mootummaan ilmaan isaa mana hidhaa keessatti dararaa ilmaan isaa mana hidhaa keessatti dararaa dhiiga boochisaa dubartii boochisaa dhiira boochisaa mana hidhaa keessatti sababa mootummaa Itoophiyaa malee sababni mootummaa Saudi Arabiyaa akka hin taane kana ifaan ifatti baasee isin himuu barbaada gaaf duraa photoshooppiidha moo xayyaara ofii ittiin deemuun galee xayyaara ittiin ofiin deemuun galee ilmaan teenna Masrii dhaqee xayyaara ofii ittiin deemuun galee Suudaan dhaqee ijoollee teenna mana hidhaatii jenna hadda ilma waxxaatii dabar kamana hidhaa keessa jiru qeerroof qarree bar mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa akka dararamaa jiru kana irratti haa dalannu kana irratti kana sagalee haa taanuu fi isiniin jedha bakka jirtanii ilmaan Oromoo idila addunyaa irra jirtan hayyee kana yoo isiniin jedhu dhimma kana irratti maal argitee maal xiinxallitee jettaniitiin yaadota adda addaa yookaan sammuu keessan keessatti adeemuun malaa isiniin jechuu barbaada kanaaf yaada kana irratti obboleeyyan kiyyaa namni yaada hin qabne jettan carraa isiniif laatuun mala yaada dhimma mariitii fi dhimma ijoollee teenna Saudi Arabiyaa irra jirtu waan ta'eef an bifa mariitiin dhimma ijoollee teenna Saudi Arabiyaa irratti mana hidhaa keessatti dararamaran isinirraa yookaan dammoo isin wajjin mari'achuudhaaf dhufe guyyaa hadhaa siyaasni keenna siyaasa keenna hayyoonni keenna hidhamuun hayyoota keenna dhimma jaraa osoo hin ta'in hadha as biratti namni dhaamsa dabarfachuu ajamtan dhimma hidhamtoota obboleeyyan teenna Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniiti dhimmi ijoon dubbiin nu qabdee dubbii yeroo kana ilmaan namaa mana hidhaa keessatti dararaman kan mootummaa zaalimaa rabbiin nurraa haa kaasu irra caalaa waa hundaa mootummaan zaalimaa
badan borullee hin ta'u. Kanaafiyyuu siyaasaan waan biraati ilma namaa biyya ormaa keessatti dararamaa jirurraa mootummaan ofii ilmaan ofii lammii ofii yoo dhugaa akka gaaf duraa biyyoota gargaraa deemee photoshooppiidhaaf xayyaara ofii keessatti nama beeku foto wajjin ka'uu taate malee dhimmi ijoodhaanii gaaf duraa photoshoppii adda adda argaa turre foto adda adda argaa turre lammiilee Itoophiyaa biyya ambaa hidhaman keessaa galchee jira jennee fotolee adda adda argaa turre. Hadda hoo lammii Itoophiyaati miti lammii Oromooti miti ka mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jirtu dhiiraa dubartiin. Ka yeroo kanatti yeroo koronaa kana keessatti koronaan ilmi namaa wal ga'uu hin qabne kana keessatti ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran. Jara hoo dhaqee maa xayyaara isaatiin hin galchine xayyaara Saudi Arabiyaan ittiin galche jettee baajata xayyaaraa baastee fitte. Inni maaliif qeebaluu dide? Kana sagalee taanee ilmaan Oromoo bakka jirru idila addunyaa irra jirru bakka hundumattuu kabbaanee sagalee taanee fi obboleeyyan keenya mana hidhaa san keessa akka bayan gochuun dirqama keenya haa baanu isiniin jechuu barbaada. Dirqama keenya waliin haa baanu. Dirqamni keenya maal irra baanaa? Dirqamni keenya ka irratti baanu obboleeyyan keenya mana hidhaa biyya ormaa keessa gubataa jiran keessa jajachuuf usuu hin ta'in mootummaan naannoo Tigraay wanta godhe san silaa mootummaa federaalaatti gochuu qaba. Mootummaan federaalaa lammiilee isaa kara biyyaa kan galle hin fudhadhu jechuu irratti xiyyeeffatee jira jechuudha. Maaf sababni hin taane yoo jettan siyaasaa ittiin fayyadamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti mootummaa aangoo guutuu hin qabne waan ta'eef siyaasaa isaa ittiin babal'ifachuudhaaf yeroo isaa ittiin dheereffachuudhaaf sababoota adda addaa dhiyeessaatiin kan jiru malee sirni isaa wanta kufee jiruuf paartiin badhaadhinnaa jettanillee waan aangoo isaa xumurateef amma yeroo kanatti ilmaan Oromootii fi obboleeyyan keenya sabaaf sablammoota Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran. Kana irratti mootummaan Itoophiyaaf imbaasiin Itoophiyaa kan Riyaad jiruu fi kan Jidda jirullee dalagaan isaa angoon inni qabu angoo ummataa osoo hin ta'in angoo mootummaa abbaa irree wajjin waan dalagaa jiruuf kana irratti illee tarkaanfii fudhatamuu qabuuf karaa itti deemuu qabutti deemsifamuu qabaa jechuudha. Kanaaf biyya san keessatti haala san irratti hundaa'uudhaan wantoota adda addaa isin wajjin haasa'aa jirra. Kanatti aansuudhaan ergaa sagalee obboleeyyan keenyaa hin taana jennee afaan Amaariffaatiin illee asumarratti irra deebi'ee waan jedhuuf ilmaan Oromoo ka idila addunyaa irra jirtan kan afaan Amaariffaatiin na dhageeffachuu hin dandeenye Oromiffaan sagalee kiyya dhageeffattan na uffolchaa isiniin jedha. ከዚህ በመቀጠል እኔ አሁን የምቀጥለው በሳዑዲ አረቢያ ስግደት ውስጥ ያሉት ብቻ ሳይሆን በስግደት ዙሪያ የተነሳ በሳዑዲ አረቢያ ላይ እስር ላይ ያሉት ውድ ወንድሞቼ ለነሱ ድምጽ መሆን የሚገባን እኛ ነን። እኛ ለነሱ ድምጽ ካንን የኢትዮጵያ መንግስት በምንም አይነት መልክ ለፖለቲካው ስል በእስር ላይ ያሉትን የኢትዮጵያን ዜጎች እንግልት እየደረሰባቸው ያሉት ሴት ወንዱን ሳይል በሳዑዲ አረቢያ ከአበር ከምንም በላይ በአራቱ ትላልቁ የሳዑዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ ትላልቅ የሚሆን ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው ኢትዮጵያኖች አንደኛ ሹሜስ፣ ሁለተኛ ሪያድ፣ ሶስተኛ ጂዛን፣ አራተኛ ከሚስ ምሽት ያሉት ትላልቅ የሳዑዲ አረቢያ እስር ቤቶች ውስጥ በዚህ በሙቀት ወቅት የሳዑዲ አረቢያ ሙቀት በሚያጨናንቅበት ወቅት በዚህ በኮሮና ወቅት የኛ ዜጎች እዛ ትልቅ እንግልት እየደረሰባቸው ባለበት ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት ለራሱ ፖለቲካና ለራሱ ሴራ በማለት ከዚህም በፊት የሳዑዲ አረቢያ መንግስት የተለያዩ ዜጎች እሱ አገር ውስጥ በሚኖሩት ጊዜያት ውስጥ እነዛን ዜጎች ህገወጥ ነው ብሎ በሚሳት 1000ም ከያዘ 1000ዋን ወዳው ያውላል። 1000 ከያዘ 500ም ከያዘ 500 አንድ አውሮፕላን ከሞላለት በየሳምንቱ 2 አውሮፕላን ወደ ኢትዮጵያ ይልክ ነበር። አሁን ግን በኮሮና ምክንያት የሳዑዲ አረቢያ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ በየእለቱ በሳምንቱ ለማስገባት ስላልቻለ እኛ ባለንበት በዚች አገራችን ብለን በመንጠራ ውስጥ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ዛሬ እዛ እስር ቤት ውስጥ እንግልት እየደረሰባቸው ያለው። የታሉ እነዛ ጭምብል ኢትዮጵያን ጭምብል ለብሶ ጎፈንድ የሚለምኑት? እነዛ ጭምብል ለብሶ ጎፈንድ
በየጊዜው ሁለት ሶስት ሲሞት ጎፈን እንደሚለምኑት ዛሬ ለሳዑዲ አረቢያ ላሉት ዜጎች ዛሬ ዳላ ወጥቶ ለምን 40 ሚዲያ የታለ ዛሬ ታዳ እኛ በስሙ 40 ሚዲያ 50 ሚዲያ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብለን የምናወራ ሰዎች ዛሬ የታሉ እነዛ የኢትዮጵያን ጭምብል የለበሱት ለነዚህ ዜጎች አንድ ቀን ድምጽ ያልሆነ ጭምብልን ለብሶ የኢትዮጵያን ጭምብልነት ለብሶ የሚለፈልፉት ዛሬ የታሉ ዛሬ ወጥቶ እስቲ ስለነዚህ ጉዳይ ይናገሩ እኛነትን የምንኮራው የጋራ ሲሆን ነው እንጂ እኛነትን የኢትዮጵያን ጭምብል ለብሶ የዱሮ ስነ ስርዓት ናፋቂዎችን አይደለም እንፈልገው መጮውና መናገር ካለብን ድምጽ ማሰማት ካለብን ኢትዮጵያ ከተባለ የየትኛውም 85 ብሔረሰብ ወክለን ዛሬ በሳዑዲ አረቢያ ምድር ውስጥ እንደዚህ አይነት እንግልትና እንደዚህ አይነት ሰቆቃ እያየን የዓለም ህዝብ እያየ በሚዲያ እያየን በፎቶግራፍ እያየን ዜጋ በራሱ ህይወቱ አስጠልቶት ራሱን እየሰቀለ ባለበት ጊዜ ጭምብሉን ለብሶ የናለ ያቷዳ እነዛ ጎፋንድ ለማኞች የታሉ ታዳ ለምንድነው ዛሬ ድምጽ ያልሆኑላቸው እነዛ 40 ሚዲያዎች የምንላቸው እነዛ የአገር በኢትዮጵያ ስም ጭምብል ለብሶ የሚያወሩት ሚዲያዎች ዛሬ ታዳ ለምንድነው እነዚህ ሰዎች ያላስፈቱት ልላችሁ ፈልጋለሁ እቺን ካልኩት ይበቃኛል ለማለት ፈልጌ ነው እኔ ድምጽ መሆን የምፈልገው እኩል ለሆነ ህዝብ የአገሪቷ ልዕልነት እኩል አስከብራለሁ ላለው እንጂ የኢትዮጵያን ጭምብል ለብሶ የዱሮ ስነ ስርዓት ለሚናፍቀው ድምጽ መሆን አልፈልግም እነዚህ ዜጎች የኢትዮጵያ ዜጎች ናቸው ካለ ሁሉ አያድርም ነበር ዛሬ ስንተኛ ወራቸው ነው እነዚህ ሰዎች በእስር ላይ ያሉት እንግልት እየደረሰባቸው ከመቼ ጀምሮ ነው ውድ ወንድሞቼ ሳዑዲ አረቢያና አካባቢ ያላችሁ የኢትዮጵያ ዜጎች እንዲሁም በተለያዩ አረብ ግዛት ውስጥ ያሉት እንዲሁም በተለያያችሁ የአረብ ግዛት ውስጥ ያላችሁት ውድ ወንድሞቼና የአገሬ ልጆች ሆይ ይሄን ጊዜ የአገራችን ጉዳይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ቢደርስም እንጀራ ፍለጋና ስግደትን አጣጥማለሁ ህይወቴን ቀይራለሁ ብሎ በሳዑዲ አረቢያ እስር ላይ ላሉት ወጣትና ውድ ወንድሞቼ እንድረስላቸው ድምጽ እንሁንላቸው ልላችሁ ፈልጋለሁ የዚህ ቻናል በአማርኛ ካልኩ ቀጣዩ ወደ ፕሮግራሜ ስለመመለስ እችን ድምጼን ለመላው ለኢትዮጵያኖችና አረብ አገር ላላችሁት እንደሁም ሳዑዲ አረቢያና አካባቢዋ አረብ አካባቢ ያላችሁ ሁላችሁም ይሄንን ድምጼን ለእያንዳንዱ ለኢትዮጵያ ዜጋ እንድታደርሱ እፈልጋለሁ አመሰግናችኋለሁ እላለሁ በመቀጠል ወደ ኦሮምኛ ፕሮግራሜ ስለመመለስ ሁላችሁም ሰምታችሁ ላልሰማ አሰሙልኝ እላችኋለሁ አመሰግናለሁ akkasisin injechu barbada sagale guutaanu dhimma kun dhimma siyaasaa usun ta'in dhimma ijoo fi dhimma ilmaan oromoo qofa waan taaneef afaan beennu hundumattu fayyadamne sagale obboleeyyan keenna sabab sablammootas ta'anii keessattuu irra caalaadhaan ilmaan oromoo magaalaa riyaad magaalaa jidda mana hidhaa si quxurleetti keessatti hidhamanii jiran akkasumas kamis mishitii fi riyaaditti ammallee jiizaanitti hidhaman kanaaf obboleeyyan keenna sagalee haa taanu sinin jedha dhimma kanarratti yaadaa fi dhaamsa yoo hin qabaanna jettan isinirraa fuudhuudhaaf nuti obboleeyyan keenna idil addunyaa irratti argamnu keessattuu biyyoota arabaa warri Saudi Arabiyaa argamtan obboleeyyan teessan ta Saudi Arabiyaa jiranii birmadhaa fi akkasumas obboleeyyan teenna biyyoota arabaa adda keessatti warroonni Dubai, Qatar, Oman, Kuwait biyyoota garagaraa keessa jirtan akkasumas Awurooppaadhaaf Ameerikaa warroonni jirtan sagalee obboleeyyan teenna tan Saudi Arabiyaatti hidhamanii dararamaa jiran miidhaan adda addaa irra gahaa jiruuf sagalee haa taanu sagalee miidiyaalee gurguddaa qabnu irratti fayyadamnee akka ummanni sirna nafxanyaadhaa fi miidiyaaleen nafxanyaa 40 dhimma Itoophiyaa kaabbaa Itoophiyaa jedhu uffataniitiin dhufanii gizee mara dhimma angoo isaanii malee dhimma lammummaadhaaf dhimma ilma namaatiif hin cinqamne ummata ilma namaatiif hin cinqamne miidiyaa ilma namaatiif hin cinqamne qabannee egeree takkayyuu waan hin ceeneef isin jechuu barbaada kanarratti mee namni yaada hin qabna jettan asirratti yaada dhimma kanarratti mee namni yaada hin qabna jettan dhimma hidha ijoollee teennaa ta magaalaa
biyyoota arabaa kana keessatti hidhamanii dararamaa jiran mootummaan kanaan dura yeroo aangoo qabate san biyyoota lamaa sadii dhaqee footoshooppiidhaaf ta'ee dhugaadhaaf ta'ee hin beeknu lammiilee tiyyaa awurooppinaanii mootummaan ittiin deebi'uun galchee jedhaa haasa'aa ture. Hadda lammiileen isaa kan biyya Su'uudi Arabiyaa keessa akkana dararaman maaf usee taa'e kan biyya keessa darara ufii hanqatu كأوفي بي ساعتي كيس الدرر وانقته لميلي إثيوبيا تنا بيا على كيس الدرر ما جرانيو قلفتشو هندن ديني موتم ما سعود عربيا قلتشو دا في اللي بكت تنقل أبيتيني جدًا كان يسنين جتشو بربادا مي كان الرتي نمون يادا إنكم نجتن لما كان الرتي بلنان إسي وجه مرياتشو داف جرى سني كن فيدا ما دام سلام نهنكم نجتن دام سكي سنيس دبر فدا أيه أبليين كيا كإدل الدنيا رجعتن دام سكيا همّنما موتم ما نجرو ما فكّت لسه إسني إبسو برباد أسبرتي موتم ما وانتي نجت لسه موتم ما وانتي نجت لسه إما سياسة إساتي كوفا جتشو كنافيو موتم ما إما سياسة إساتي كوفا جت لسه نوتي بكجرو راحل كان جويا سنجدين gabbaane sagalee ataanuu fi obboleeyyan kennaa haa bararru haa dhaqqabnuuni isiniin jechuu barbaada. Hidhamtoota teennaa tan magaalaa Riyaad keessatti hidhaman hedduuminaan isaanii sooshaal miidiyaa irratti akkuma hundumtu kenna arginu dararaa adda addaatu irra gayaa jira. Dubartii isa warri argitan ijoollee dubaraa warri argitan ta dhiiraa dhiisaa ilma dhiiraati. Ilmi namaa kamiyyuu hin rakkatin hin dararamin. Karuu keessattuu namni obboleettii qabdu namni jaartii qabdu dhimma ijoollee teenya Su'uudi Arabiyaa keessa akkasitti dararamaa kutaadhaan gandaan wal qooduu keessaa bayaati. Dhimma ijoollee teessan obboleeyyan teenya ijoolleen teenya Su'uudi Arabiyaatti mana hidhaa keessa cunqurfamaa jiran Oromummaan keessattiyyuu lalisee ilmaan Oromoo baay'inaan achi keessa akka jiran akka dhagayaa jirru irratti hundumtuu kennaayyuu bakka jirru irraa gabbaanee sagalee haa taanuu fi obboleeyyan teenya haa dhaqqabnu isiniin jechuu barbaada. Baay'een isaanii hundumti isaanii ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo irra caalchaan mana hidhaa Su'uudi Arabiyaa keessatti bifa adda ta'e namni obboleettii qabdu hirrifatta, namni jaartii qabdu hirrifatta, namni haadha qabdu hirrifatta. Dararaa akkasii keessattuu ilma dhiiraa bira taree intala dubaraa irratti gocha akkasii mana hidhaa keessatti oo'aan gubattee takiifa irraa dhaamsanii manni hidhaa irra guutee yeroo kana caalaa si gubu jira. Mee wanti kana caalaa si boochisu jira. Mee as biratti yaada yoo qabaatte obboleettii teenya mee carraa siif kennee jira. Carraa kanatti fayyadamuudhaan gama FB kiyyaatiin namni dhaamsa dabarfachuu barbaada yoo jiraattan carraa isinii deebisaa jira. Carraa keessaniif fayyadamaa isiniin jechuu barbaadeetiin mee Jamiilaa carraa si deebisee jira itti fayyadami. Tole mee asirratti namni yaada qabdan yaada keessan dabarfachuu hin dandeettanii dhimma hidhamtootaa fi ijoollee teennaa tan mana hidhaa Su'uudi Arabiyaa keessatti dararaman irratti dhaamsa kana ilmaan Oromoo hundumaa isaaniitiin naagayaa isiniin jechuu barbaadeetiin obboleeyyan qabnaa, obboleettii qabnaa, jaartii qabnaa. Kanaafiyyuu obboleeyyan keeyyaa ka idila addunyaa irra jirtan yaada kanaa walii daddabarsaatii obboleeyyan keennaan nu gayaa. Obboleeyyan keennaa dararamaa jiranii isiniin jechuu barbaadaa jira. Darara kana ilmaan Oromoo hin dhaqqabini. Dararri kun nun dhaqqabini. Yeroo mara boo'icha nuun ta'ini obboleeyyan teenya mana hidhaa keessa jiran tabiyya keessa dararu hanqatee mootummaan Abiy Ahmad obboleeyyan keenya kabiyya alaattillee mootummaan biyya ormaallee akka dararu kanurratti goosee ijoollee teenya akka dararaman godhaa jiru mootummaa federaalaa mootummaa biyyattiiti. Maaf yoo naan jettan mootummaan keenya fudhachuu diduu irraa kan ka'eedha isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf